sila akkasitti ayyee yaniituma osoo ungoone sila akkasitti mana rabbii san naaf ishiin sila achumatti wal garree sila xawaafii akkasitti ayyee jechuun fedhe rabbi naanaa fedhe malee niyyanti. Abshir kalaas yaada keessa galchina seenaan jirren dalayna asitti si fuusifnaa umraa gootee kaatee bismillah jettee wala dansaali ijoollee babbareeda dhiirarraa intalarraa ka aalima ta'u ka kitaabaatti walitti qabde kana lafaa kaasee qara'ee qaraasisu akka rabbi sii kennu waan dandeenye qaata deebitan wilillee booyuuf hin taatu ni boochifta malee. Wallahi wilillee booyuuf hin taatu. Nuti ciccineetini sidee garra amma waan godhamuu qabu sin goona. Ta dur caala ta dur dhiifne amma si jabeessina. Support you. Daabo rabbiin khayrii haa godhu abshira amma. Shiraaya kaani yaada tokko sii qabata birallee viidiyoo dalagee jira yoo gara haramaa kana dhuftee Suudi Arabiyaa kana haala sii mijjeessee dhuftee xawaafteellee zamzamas dhuydee Madiina Munawwaraa dhaytee Makkatal Mukarramaa dhaytee haala sii mijjeessine guyyaa lama sadis danaa fataa sitti waliin jenne akkamitti ilaalta? Sila qalbiin xiyyakkatti nafeeti sila akkasi haruusima jaan kanaaf sila akkasitti ayyee yaniituma osoo haruusa ungoone sila akkasitti mana rabbii san naaf ishiin sila achumatti wal garree sila xawaafii akkasitti ayyee jechuun fedhe rabbi naanaa fedhe malee niyyanti. Abshir kalaas yaada keessa galchina seenaan jirren dalayna asitti si fuusifnaa umraa gootee kaatee bismillah jettee wala dansaali ijoollee babbareeda dhiirarraa intalarraa ka aalima ta'u ka kitaabaatti walitti qabde kana lafaa kaasee qara'ee qaraasisu akka rabbi sii kennu waan dandeenye hundaa irratti dalayna inshallah. Abshira hanga soo haasa'amee. Anas habibi kamati akan daima mo areda kote di rabbi si baso mau firang qabdu ka daima mo akkan areda gaafa umrii muraasa boodanii baasa kingi kamal la bar namni gariin akkottillee boyyutu mala namni gariin akkottillee gugurda magana akkanumatti deema. La akkotti baane follow da deemsa gaafa umraa dhufe jedhe isin dubbisa. Alatul follow namumatu nagoda kiyya kun guyyarra gubata beeta tokkokin kiyya amma gubata sinumaan follow godha na hordofa. Taate amma dura daa'ima malee akkotti baane ganaa hin baafna areeda abshir akkasi. Ayyaa ustaaz maammee baga deebitan. Seenaa lakkoofsa tokko jalatti barreesse. Seenaa isii tokko dhabee bar. Maleekum injiru seenaan injirtu jalamayyuu. Hingalle injirtu jalama lakkoofsa takkallee barreessaa jirtu nama biraa barreessu jira bar. Waati singii keessa galii yaani. Seenaa waayee keessa gali lakkoofsa takka lakkoofsa barreessi gasti maal isa gastiidhaa mikaasee waayee miti sorry ni tasaasichaare ni dogongorre gastii keessa gali lakkoofsa takka lama sadii barreessi kan lafaa adda ta'u. Barreessee jiraa. Eessa barreessitamee hin soqa bakka amma barreessee kan si ergu amma barreesse. Amma anuu si waliin ilaalu jira maqaan seenuma jedhame. Amma barreesse yaani seenaadha. Barreessite kun lakkoofsa 120. Seenaa amma barreesse. Dhibba jedhee beelamee shabakaa kan hin ibsan nama babbaan shabakaa fi yaadu feeti namni biraa harku jira. Apa sadi badi dami sadi? Yes, cuma kayak saya ni jangan guys. Kuno barreessaa jirti bara lakkoofsa 123. Arkeera amma arkeera. Laali gasti ergiif amma arkeera barreessaa jirti.
Abbo muditeerina ranjiru sila. An argeera hin galchaa qoy seenaa binti eenyu horgal seenaa binti argeera Hussein. seenaa binti Hussein Saddam. Jimma Saddam. Mee silkee san bakka gama gubbaa san bani jeeyin mee fidime. galchi amma argitaa jirti seenaa binti Hussein Jimma argitee Waa gasti dallala tura kwa wanta dallala tura usa. yoo argu baatte ati muditeerina irra kaa'e seenaa naa ol galchaa qabee taa'u jiraani ana ol galchuu danda'a amma Oye wansi. Ewa. Gasti keessa ishiin seeneera gasti mata kan barbaadaa jira. Ewu. ol galchaa muditeerina irra kaa'e qabee jiraani an argeera. Ishiin gasti tana keessa maaliif dhabamtee hin jaabaran? Namaatti Seenaa. guutee gasti nama 99 qofa guutiyar dura guutanii jiran. Seenaa hirmi nyaata manaan jaga anna biraan kaan. Isii miti. Ishi. Seenaa biitaa san Jimmaa argeeraan qabee taa'u jiraani muditeerina irra jiru silaa galcheera. Argotti hin jakoo. Argaa jiraanu. Oke, amma usman si arguu barreessi jaani mee. Saddam. Mee gadi fi edime. Seenaa irra deebii barreessime seenaa. Laala ishee amma. Shabakaa ishiiti lola amma argeen jira. Oke, amma argeen jira. Oke. Aya. Ichuma gattu Adduyyo uno si ergeen jira ol bahi. Ishii ergeen jira iyyee. Akka. Bakka galteerti kana. Saddam. Ergeen ni jira na jala kabijaani. Qabdee jirti gubbaa baatee jirti shabakaa keessa malee gubbaa jirti baatee jirti. Taataa godhame shabakaa kan qabu jira taataa koppiliingi godhame shabakaa kan qabu jira. Maal tiktok na fakkaate osoo shabakaan ta'e taataa godha. Shabakaa si qabu. Adam. Tahu bahasa bani. Koppiliin baay'ee taataa ta'an jiru nama qaqqabaa jira. Aya, sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tugastii keessa baay'atee na seensisuu dide ustaaza wallahi. Gansi giriyoon gadi tuqe. Fayyaa qabda akkami? Jirra kun masgeenye. Sheeka beeyteetuma nagalchite moo akkam kaayidan isa akkami nagaa qabda? Nama guddaa nama galchanii bar. Akkam fayyaadha? Nama soqaan ooliin ustaaz bayaan nama soqaan ooliin dhiisi suuta galchita. Laa ijoollee jira. Nama saqamu kamu sokko jira malee nama saqamu qabne miti. Nama saqamu kamu sokko jira. Maali har'a namni fatwaa wayii godhu edani namni waa akkana baay'ate. Shee bayaan keessa na dubbisi ani yoo gabboo illee afaan takkatti dubbadhaa haasaa badaan qabu. Immichi na ilaallatu ani waan dubbatu qabu yoo dubbadhe na dubbisi mee keessan irratti Abshiraayyee. obboleessu ansi Deebi'eetan jira. jaalatan kabajaa kan namatti kolfe marri nama jaalatan seeyini ka haizoo ustaaza keenya qaalii keenya jedhu kana kasi kokkolfu kanallee waan si jaalatu waan si deeggaruun seeyini anodosi faaruu wallaalaa tokkootirra arraba kiyyatu siif qorichaa qeeqa kiyya siif qorichaa ani homa biraa waliin dubbannaaf keessa na dubbisi jedha taani ajandaa waan isin mana bantanatti namni kuma tokko dhibbi sadii argameef taa'eetuma dhageeffadha tokkokiin kiyyallee akiraa deeme namni kanarratti na hordofuu feetan fooloo na godha kadiddan immoo fooloo deeffadha. Kaftii galgala wal agarra ustaaz. Zamana khijitti.
أبشرا أبشرا إن شاء الله أبشرا Bareeda. yaa kuma takkaa miti kuma waa wanti waan qallaali kana mana khiyyarraa mee warrumti jaartin teessan halaala jirtan qofti on jeenuu nan fuudha bar warri jaartii teessan halaala jirtan qofti narraa kaasee nama jaartii jaan halaala jira indoo namni diyaaspooraan kun biyya alatti fuudhee waraqaan dooseen oloo deemuu diddee dooseen taan gad deemte faayilli taan jala dabarsan haxaanii faayila isaa lafatti buusan fa'a kaakka keetti si qofaaf teessaas mama baan wallaahi si qofaa miti si qofaa miti namni akka mama baan jaartii alaalatti fuudhee jiru mee takka barreessaa jala jirtani barreessaa waa nama laafee miti ka jaartii shurxaan biraa hidhee shurxaan isa biraa galcheen kanaafuu namni akkasii sunu furmaata keessa akka naayoon jeeni kun waan qallaale ati doolaara kuma takka miti kuma lamaa siif fuudhaa haga sanitti ajandaa waan biraatiin fi rabbashina jabaadhaa isinitti haa toluu jara keenya saftii wal agarraa saftii mamma baanee fi bonii walii wal agarra mana kiyyatti jechuudha wajjumaan teenya haasawaatuma hagas akka goona aannan beeka waan ta'eef namoota waa kannan hoggumisanii akkaawuntuma mamma baan akkaawuntii takka anaa qopheessataa biizaadhaa jechuudha bakka tikeenni irratti dhaamu warra migireeshinaa jechuudha takka ammoo tanuma bonii teessan keessaa lameen isin qopheessa haga sanitti wal agarutti foloo na godhaa jara keenya saftii wal agarraa foloo godhaa. Follow godhaa bee ibsaa abbaa jaalalaa kana follow godhaa ibsaa asumaanuu follow anaa deebisee waa sii barreessuudha follow anaa deebisee yoo sitti foloo godhaa jara keenya. Wallaahi watallaahi an laa dhaggeeffadhu waadaa seena taana waan hin goone hin qabu agartanii Umaree Alii waadaa seene akkasumatti hin guuteef haa galatamu uummata na jaalatu hin qaba jaarsee jan qabne san waadaan seeneef doolaara meeqa jee kuma takka jee doolaara meeqa kuma afurin guuteef jechuudha. Takkaa waadaa jee an hanqadheetu sin beeku idduus dallaalummaa sin barbaadu haqumaan haqa sirriitiin hojjedha waan ta'eef siigalee kagoonuuf boruuf hujiiti yahanaa tolchitu jeetin godha malee na argaa dhafee miti waan ta'eef tan irratti dhiisaati amma saftii na hordofaa isin amma saftii isaan lameen waliin seenaa foloo si godhe foloo deebisi foloo godhaa saftii wal agarra akkasii bakka haasaa isin fikirii walitti haasaa malee moo abbaa tamaam taatee anaaf illee follow isin barii galatoomaa. Mana namaa dheedhee namni ajandaa siin duratin. Follow godhaa ibsaa follow godhaadha boruuchi guyyaa saftichi wal agartan warri shamaraa jechuu jirtan shamaraa miti dhiira Aishaa faanaan jaanii Khadiijaa fa'aa jechuu jiran isaa jaalalaa rifeensa laaraniiti shamaraa miti. Okay. Akkasii boonii jeesanitti haa tolu abbaan nagaatti ishii. أبشرا يولو فادا لين سلام براغي أبشرا يولو فادا جالتوما وندمان كسنوت إن شاء الله خبر جماعة سنين جنة كي جالتوما يتات السلام عليكم وعليكم السلام وتيمتي إيه وراسن خسارة موجود سنبودا أولين الكتاب نما كنا ستوا داغل ستن خيديما تقول شبكان كي يلين